Ashamaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Qophii keenya guyyaa har'aatiin odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Yaa'in idilee hooggantoota gamtaa Afrikaa har'a murteelee jajjaboo dabarsuun golobamee jira. Nagaa fi misooma Afrikaa daraan itti fufsiisuun kallattii ijoo bara 2024 ta'ee xiyyeeffannaan kan irratti hojjetamu ta'uu yaada tokkoon murteerra ga'amee jira. Yaada kaka'umsaa fi mul'ata abbichuu kan ta'e dhimma Afrikaanotaan furuu fi Afrikaan ga'ee isheef malu sadarkaa addunyaa akka argattu ajandaa waloos ta'ee jira. Haaluma kanaan Afrikaan mana marii nageenya mootummoota gamtoomanii keessatti misooma akka taatu dhiibbaa roga maraa taasisuuf walii galamee jira. Kanuma wal qabatee kisaaraan dirree dippiloomaasiin isa mudatee hokkolaan milkeessuuf tattaaffii guddaa Ziyaad Barree taasisee bilchina hooggansa abbichuun fashalaa'ee jira. Himanni dhara pirezidaantii Somaaliyaa Sheek Hasan Kaasaan dhugaarraa kan fagaatee fi aadaa keessummaa simachuu Itoophiyaanonni addunyaa irratti ittiin beekaman kan faallessudha. Akeekni shirichaa kufaatii dippiloomaasii akka mootummaatti isaan mudatee ture lubbuu itti horuun dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa ta'uu kan akeekkate ta'us milkii malee hanqaaqee jira. Oduu biroon torban kana keessa aangoo dabarsee kennuu Oromoo Gujii Abbaa Gadaa kan roobii dhufuu gaggeeffamuuf mi'ee bokkuu keessatti sirni adda addaa gaggeeffamaa jira. Abbaan Gadaas arda jiilaa mi'ee bokkuu keessatti sirna awwaalchaa kan jiran Gadaa Harmuufaa irraa gara roobaleetti ce'uu fi itti gaafatamaan koominikeeshinii zoonii Gujii lixaa obbo Gammachuu Gabra Maariyaam mirgoota sirna Gadaatiin ilma namaa bineensaa fi uumamaaf kenname cimsanii ibsuuf labsiiwwan adda addaa qophaa'aa akka jiran ibsaniiru. Kutaaleen hawaasa adda addaa mirgaa fi dirqama sirnichaa kennee ittiin xaluun dhalootni itti aanu akka itti dhufu taasifamaa jira jedha. Abbaan Gadaa Jiiloo Mandoon wal harkaa fuudhinsa aangoo gaggeeffamu irratti abbaa gadaa ta'uun akka tajaajilan himameera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii har'aaf fannoo tumaan golamnaa turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatiinaa galatooma. Thank you.